Waldaan ijaarsa biyyaa tokkummaa loltoota Itoophiyaa duraanii Oromiyaa hundeeffama isaa waggaa lammaffaa mata duree Itoophiyaan tokkummaa dhiiga ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti jedhuun magaalaa Duukamitti kabajameera. Dura ta'an waldaa ijaarsa biyyaa tokkummaa loltoota Itoophiyaa duraanii Oromiyaa Shaambal Alamaayyoo Taaffasaa xiyyeeffannoo mootummaan naannoo Oromiyaa loltoota Itoophiyaa duraaniif kenneen ijaaramne hojiilee biyyaaf ta'an hojjechaa jirra jedhaniiru. Kaayyoon keenya nuyi gurmoofnee naannoo kanatti jibbi faayiliin jibbaa nurraa cufamee naannoo Oromiyaa maratti beekamtii nu kennanii nu gargaaranii sa'aatii kana naannoo Oromiyaa keessatti godinoota 21 fi magaalota 19 keessatti aga aanatitti gad bu'ee Oromiyaa irraa aga aanatitti gurmaa'ee nageenya biyya ofiitti hojjetaa jira. Isa cinaatti immoo gaafii gaafannee jirra. Parsantii 85 gaafiin keenya nu deebi'ee jira. Miseensonni loltoota Itoophiyaa duraanii saganticha irratti argamanis waggoottan 27 TPLF biyya bulchaa ture keessatti akka gantootaatti ilaalamaa turrus jijjiiramaa as warreen seenaa hojjetan ta'uun boqoo wal qabanneerraa jedhaniiru. Iddoo adda addaatiin rabbiin galanni haa ga'u. Keessattuu muummicha ministeera keenyaa galanni haa ga'u. Pirezidaantii naannoowwanii Oromiyaa jiranii fi iddoo addaa jiran warra Itoophiyaa bulchan walii galanii jaalalaan warra bulchan kana wayi tokkummaa biyyatti amanan kana isaan walii galchanii ammatti nu kaasaa jiranii. Gaadii 27 kana iddoo hin beekamnetti kufee maqaa hin beekamneen dhayaa turanii maqaa gaarii tokko hin kenninee fi maqama kanaayyuu himataa raayyaa ittisa jiraa waan jedhamu tokko himataatiin hin turre hin dhuffataatiin turre. Hadha haa ta'uutiin maqaan keenyas dhayame nullee mudhamne argamne ka du'e kan jiru kun hadha argamneetiin dubbataatiin jirra galanni rabbiin haa ga'u. Isa kanaaf waan ta'eef kaleessa maqaa hin taane nu baasanii loltuu dargii yoo jedhani tasaqqaqamaatiin turre saalfataatiin turre jechuudha. Nu loltuu dhaaba tokkooti miti loltuu biyyattiidhaati. Biyyaan ittisa biyyaa duraanii irraanfatamnee maqaa hin taane nu laatanii wayyaaneen mana tokko diiguuf jalqaba maal godhan girgiddaa isaa baballeessu. Akkasanii waraanni raayyaa ittisa biyyaa hin qabne immoo biyyi raayyaa ittisa biyyaa hin qabne biyya baddu jechuu. Kaayoo kana godhatanii fakkeenyaaf kan akka jeneraal Ayyar Hayil Azaajii kan ture fa jeneraal Leggasee nama jedhamu nama beekaadha ngidi ilaal xuyyuura Moqadishoo maannoo Soomaaliyaa afur ጊዜ tokkotti ka barbadeesse gubbaarra balise nama akkasiifa bittinneessanii Itoophiyaa diiguufiidha kaayoon isaanii garuu nami keenya reefu barate. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Duukam obbo Abduu Jaliil Abdurroo waraanni duraanii warreen jaalala biyyaaf jecha waan qaban dhiisanii aarsaa kaffalan waan ta'eef waan dandeenyu hundaan tumsuuf qophiidha jedhaniiru. Raayyaa biyya duraanii keessatti baay'een isaanii leenjii biyya adda addaa fudhachaa turan. Biyya Raashiyaatti leenji'aa turan, biyya Kuubaatti leenji'aa turan, Kooriyaatti leenji'aa turan. Leenjii garaagaraa dhimmoota garaagaraatiif ta'uu danda'a. Biyyi kun kisaaraa guddaadhaaf saaxilamtee jechaadhaatti fayyadamuudhaaf. Kun dogoggorri sun akka deemuu hin dandeenye kakalee dabre wal wajjin qabachaa ka fuula durarratti cimsinee akka wajjin deemuu dandeenye karaa kanaan kaa'ame waan ta'eef nu ilmaan qabsaa'otaati. Ilmaan keessan obboleewwan keessan rakkoo keessan kakalee yaadanna qaama keessan ka miidhame umrii keessan qabsoo irratti ka ture akka umrii keenyaatitti ilaalla waan ta'eef borullee iftaanis akkasii wajjin jirru sirriitti akkanaa hubattan barbaada. Qaamolee milkaa'ina waldaa loltoota Itoophiyaa duraaniif deeggarsa taasisaniif waldichi badhaasaa fi waraqaa ragaa kenneera.